nuti alatti achi teettee illee taa'uu dhabattee illee odoo irratti torbaan tokko qaalii naa galte bara ayidii harkaa qaba. Kana namni jedhaa jiru. Intini godhi komantii cufi Harkaan bubbee nakke ati intini qabda. ayidii Moderatara mana harkaan kiyya. nakke ni teetti bara. Ayidii harkaa qaba bara harkaan nakke ni teetti isii achillee teettee deeme osoo jette homaa rakkoo hin qabu torbaan takkitti osoo naa kennite maal qaba qoyi anu hojii isiillee numatti deebi'e hojjedha ayidii isiillee Ayima qabaduun barbaadu. dayyib qaallitti sun sibira jirti moo hin jirtu isheen jirti ittiin haasa'uu Jiraatte dandeessu. isii odoo naa gaafatanii amma ana ayidii harkaa qaba ba'ee deebi'uu hin danda'a beektee ani bar Ayima torbaan takkumaa bira kunuunte wallahi wanti bira dhaqaati bakka guyyaa afurii shanii naa kenni jedheen ayidii waan harkaa qabuuf rakkoon qabu achillee teettee deeme onaan jette ani taaksii ayyee duuba jedhe maal na siin fuudhe. jette isheen dhima maal siin jette ati yeroo gaafattuun. Isin bakka anchi akka waan sareen duutee illee ittiin fakkaanne kalas duutee miti maalitti goota taa'e naan jette. Mucayyoo Dubaay namoota Dubaay keessa jiran kalee haadha dhabnee haadha intala dhabuun hin ulfaata. Bubbee jedhaa Intala tana jiru. achi keessaa nu baasaa Bubbee jedhanii jedhaan hin jiru. Maalillee hin jiru garuu maallaqni walitti bu'ee jira si galee. Ani yaada sirratti iyyuu yaani waa hattee baate naan jetti isa ishiin jette irratti hin kennadhe malee ani kana badi jedhaan hin jiru si galee maallaqni walitti qabameefii jira jedhee amma maaster waan inni dubbataa ture dhageesseetta isaa kaleessa bakka lamaa walitti qabama. Mucayyoon jechuun jiru mucayyoo tana gaafii gaafachuu mucayyoo tana yaada kennisiisu laata. Mucayyoo yaada Amma kennisiisuu nuti osoo hin taane ofii kenna ol deebi'ee ofii kenna namni hati aga nama miitu beeku namni yaada dhukkubee akka ta'an beeku namoota Dubaay keessa jiranii iyyuufi. Bubbee nama maaliifan fide beektaan tale kana akka namni Namni Dubaay gargaaru keessa barbaade. jirtan namni isii tana yookaan mansuudummaa akka irraa fudhachuu danda'u. Ila amma biyya gaafa galteesi waa hedduu nama barbaachisa biyya jireenya biyyaa hin beekta. Ani kanan barbaadee fi maallaqni sun yoo hin guunne akka maallaqa sana itti guutanii fi intala sana mana sana keessaa nagayumaan baasanii akkasiin biyya ishii galtee du'a haadha isii sana illee deemtee boossee baahattee qabrii haadha ishii illee ilaaltee dhiiga armees illee falmattu hin barbaadan akkasitti kan egaa yaada kana qabadheetanii kanan dhufe ani si galee. Malee akkasiin badduu fi miti yaani akkasiin Yoo badduu akkas illee taana barbaadu. yoo yaada kana qabatanii dhufaatan akkas taana mucayyoo gargaarsisanii mucayyoo gargaarsisanii madaamiin mucayyoo biyyaa galchitu laata. Walichi baasuu odoo hin taane madaamiin tikkeetti murtee fi mucayyoon gara biyyaa adeemtu Oromoo waan gargaaruu qabu gargaartuudhaan gara gargaarsaatis seenuudha. Raftee achi keessa akka mircaan kan mucattiiti biyya deemuu barbaade tikkeettiin hamuramuu fi waan gargaaramuu Deemuu malu barbaade. gargaaree gara biyyaa adeemtu. Bubbee. Bigalee Bubbee kiyya habiibi mana madaamii keessatti wal kaastee sagalee keeyyuu haasa'uu hin dandeessu du'a haadhaa boossee baachuu miti. Laazim intalli kun deemtee akka feetetti boossee of keessaa baafachuu qabdi. Du'a haadha sii kana. Qabrii haadhaallee deemtee ilaaltee of keessaa baafachuu qabdi. Kanaas amma siini boo'uullee hin dandeessu ol kaastee sagaleesi. Mana madaamiiti jireenya mana madaamii namni wallaalee hin jiru. Rooziyee lallaggeeffadhu waan isiin jedhaa jirtu. Ani biyyallee nan galchini tikeettis na umurini guyyama 3-4 gadi bahee imimmaanuma kana imimmaan obboleewwan kiyya wajjin taa'ee nan bo'a ammaafuyyuu ila laale ka'ee beekee bala. Isheen yoo Imimmaan inni kun hin danda'amne jedhaartila. Yoo inni kun hin danda'amne na bakirri guuttanii baasuu yoo nasin hin danda'amne kanallee naa godhaa jedhaa jirti malee isheen galuu hin barbaaddi. Si galeemi? Garuu Oromoon miliyoona meeqa kuni intala birrii haala 8,000 kana. Osoo ta'e bakka biraa osoo ta'e silaa guyyaatti illee cameeqa gadhiisaa oolu. Intala miskiina kana intala miskiina kushiina Arabaa keessatti haati jalaa duute akkamitti Oromoon tokko qofti Oromoo tokko qofa gaasi laalima. Osoo namni sammuu qabu jiraate wallaahi obbillahi. Akkamitti abbaan qabeenyaa Oromoo nama Duutis du'a qabdi. abbaan qabeenyaa Oromoo eessa deeme? Oromoo miliyoona meeqadha? Akkamitti nama tokko intala takka kana akkamitti mana madaamii keessaa hanga guyyaa irraatti baasuu dadhaban? Kaleessaa kaasee. Wallaahi baay'ee sheemiidha kun. Warabbul Kaaba sheemiidha kun. Nuti giiftara Oromooti nuti abbaa qabeenyaa Oromooti warri jettan hundi keessan iyyuu
sin argine jechuudha amma. Intalli kun bar nama mana madaamii haa dalagdu malee namadhaan intala Oromooti. Oromoo keessaa dhalatti bar osoo saba biraa taate sila miileenaan kunoo arra sila sa'a 24 miti sa'a 10 keessatti kan jarri biyya gashanuuni. Osoo intalli kun nama saba biraa taate osoo Amaara taate sila. Wallaahi billaahi. Kanadha barka nuti haasaa jirru habibti. Wallahi baay'ee ulfaata. Yaa baladi ya warra emoji boysa erga artanii emoji boysaan erginaati please. Mijoo kanaaf sagalee haa taanu hundi kenna bakka jirrutti. Jatti kanaaf sagalee haa taanuu fi biyya galtee hamaa biyya galtee haadha si falmachuu qabdi. Biyya galtee boossee ba'achuu qabdi. Qadaa rabbiitti nufnee bar kana obboleessa ajjeese malee qadarii osoo ta'e hunduma keenya jala haati duutee tasgabboonyeedhuma dhiisne hundi keenya biyya ormaatti. Kuni garuu harka namaatti duute bar osoo dhukkuba si hin dhagayin osoo rakkina si hin dhagayin obboleessa si galaafate bar Oromoo. Akkamitti asumatti sabartee dhiisti? Asitti sabaramee wanti dhiifamuu fi wanni galanii immoo waan tokko si sirreessan jira bar kun addadha kuni. Si galee intalli kana obboleessa si tajjeese harmeesi malee qadaa rabbiitu dhufee tu qadaa rabbii ta'e hundi keenya gadi baaneen dubbannu maaliif anillee haadha obbolaa abbaa dhabeen jiraani biyya ormaa keessa taa'etan wallaa obboleessa haadha abbaa biyya ormaa jiraadheetani kanan dhabe namni kamuu boo'een baafata of sabarsiisa gaafa qadaa rabbii ta'u jechuudha. Gaafa harka namaa ta'u garuu nama maraacha ishee miti yaani wallaahi erga kaleessaati rabbii kiyya shaayida kiyya akkani ta'aa ture jechuudha. Ilmoo ofii bar udduu sarraa udaan dhiqxee guddistee bar kan ajjeese bar kun. Way qadaa rabbii osoo ta'e maaltu nama gube qadaa rabbii hundi keenya iyyuu dhaquuf teenya qadaa rabbii osoo ta'e. Isirratti naasa'initi dhiisi. Dadhabne uffata hamaati yaarraa wallaahi dhiisi irratti naasa'initi kaaftee irratti umjattiin nama biyyan baa keessatti yaa rabbii gadda akkana kana maatii kenna keessatti hin galchi yaa rabbii keessatti biyya ormaa kana keessatti namatti hin galchine yaa rabbii kiyya. Kuma dubbannu wallaallee bara. Fala tokko mana mubaarak illee turte na fakkaate wanti argeera. Fala tokko mucayyoo godhuu fi mirgandaamu laal mucayyoo yookaan tikeetti muranii fi biyya galchuu live irratti fidoo doon taane tikeetti muranii fi biyya galchuudha falli tokko. Yoo kanaan falli kan jira ta'e immoo Dubaay ma keessa namni achi dhaqee qaallitti maallaqa fudhatu malee baasuu jettee bar. Bubbeeti nu dhagaan jirtu. Qaallitiin bar birrii qaamaa kana baase dhiyeenyamni qaamaa baasee fi birrii qaamaa naa kafaltan malee biyyan galchuu jedhaa jirti bar. Maal taate obboleessa kiyyaan barree ati nu bannee dubbii. Kanaaf galtii namaa godhanii mana sanii gargaaranii birrii namitti irraa kafalu qabu. Galtii namti naa galchitu laal. Gastii tokko walitti qabamanii birrii kafalanii mucayyoon adeemtu. Gastii amma bananii kun illee wanti jechuurra birrii meeqatti doobbii galchimee yookaan birrii meeqa irraa qabdi niitii? Ati moodeetara qabda galchi baafee. Moodeetara hin qabu. Hin qabu. Hin qabu bar. Roosi moodeetara naa kennime. Lakkoofsa ko barreessa. Mijayyoon baatee jirti. Laal galtii nama tokkooti guranii gargaaranii madaanii kafalanii biyya galchu salaatonni biraan namni nama raawwachiituu gargaaru jiranii nama fayyaa qabu nama haati dingeeta maal taatan. Wallaahi kan Oromoo kana walii wallaallee bar. Mucayyoo namitti birrii isii kafalanii lakkoofsa tokko waliin dhaabattanii barreessina asiin galchamu mucayyoo tiktookii ajajaa hin jiru. Si kenneen jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanti moodeetara hin qabu bara.
Sabboontu shaashii tana Waalaikum gochee salaam bubbee. warahmatullahi dobe. Yaa bubbee wanni gaafataa ture meeqa irraa qabdi namitti madame? Yaala 8,000 jedhan. Diraama. Okay, drama kuma saddeet. Maallaqicha barbaadamutti kafalamee mucattiin biyya galu kalaafonni biraan Si mana midhaasii akkasii haa jiru dubbattu qaqqaban. dubbiin Namni dabalee ilaala hin nama dubbadha. raasaa Mana midhaasii kanatti roozii kan nama 8 tolchu. Okay, so sanii oo kafalanii sanii nu gadhiisti. Like yoo Gadhiistee jettee jira. 8,000 bara irraa kaleessa walitti qabamaa ture baramma